Kaleessa kakudhaani gaafan manaa ba'ee hinduutu kan jedhuuni sagaleen dhaga'ee qulqulluutu isinitti dubbate raajii keessan kanaafi bu'aa kadhadhaa fi garaan keessan kan cabe garaa cabaadhaan kan gooftaan isin eebbise himmaan keessan dhangalaasaa kadhadhaa fi nu keessaa eenyuu nu gadi miti ijoolleen as jilgeenfatan kuni humna dargaggummaa isaanii amma qaban kanaan waan barbaadan hojjechuu hin danda'u turanii garuu du'es jiraadhes wangeelaaf jedhanii iddoo kana jilgeenfatanii jiru maatiidhaan jechuudha waliigalteedhaan maatiidhaan kun waan salphaa miti yaa obboloota koo sagalee waaqayyoo ergaa Phexros irratti kan inni nutti dubbatu wanta sodaachisaa rommisiisaatu jira wangeela dura jilgeenfachuun wangeelaaf hojjechuun amma nuyi beeknu ol naasisaadha sodaachisaadha kanaaf kadhadhaa fi gargaarsa hafuura qulqulluuti yoo ta'e gonfoodhaaf nama qopheessaa hafuurri qulqulluun namaa wajjin ta'e kan karaatti hafan kan caban kan badan tokkollee hin jirani hafuurri qulqulluun namaa wajjin taanaan kan hankaa kan hin jirani gaafa hafuura qulqulluu gaddisiisan immoo ubbiraa gaafa dhaban immoo kan ittiin badanis lakkoobsan qaban kanaaf kadhadhaa fi garaa keessan irraa fuudhaati nuyi akka namni hundumtuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu barbaanna kanaaf dhimminee dadhabnee hamma nuu ife hamma nuu galee waldaa keessattis bakkeettis mi'a garaa xaphoof goone iyyina obbolaa keenya abidda keessa keenyaatti teenyaamee yoo jenne nuuf homaa miti isaaniif garuu nu ulfaata waan nuyi gochuu dandeenyu yoo jiraate gooftaa isa hundumaa danda'u kadhachuudha ishee kana immoo itti inni baay'inaamee huursaa dhimma koodhaa kadhadhaafi Arrala dana wagala baga degala baro inkantum banga begene media terele medine miga dan terele Yoba de Marcelena Maria Hallelujah. Gooftaa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru obbolaan keenya kan ittiin eebbifamanii imaanaa wangeelaa fuudhan walii wajjiniin dubbifnaa dubbii sagalee waaqayyoo keessaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa boqonnaa isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee kan jiru ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee ani akkuma isaanii maanguddoo dhuga baatuu dhiphina Kiristoos akkasumas hirmaattuu ulfina isa mul'achuuf jiruu ta'e maanguddoota isin gidduu jiran nan gorsa. Karra hoolotaa isa waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka waaqayyo barbaadutti bu'aa nama yeellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa. Hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti. Gaafa hangafni tiksootaa sun mul'atutti isin immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne in argattu. Ameen. Kas jedha sagaleen kun warra hojii waldaa geggeessaniin gosa kennaa hundumaa of keessaa qaba. Kun ibsa isaa yoo ilaaltan maanguddoota, hojjettoota wangeelaa, paasteroota, raajota, ergamoota, daaqonoota hundumaaf kan Phexros barreessedha. Ergaan kun karra hoolotaa isa waaqayyo tikaaf isinitti kenne sana giddiidhaan utuu hin ta'in jaalalaan akka waaqayyo barbaadutti bu'aa nama yeellaasisu irraa argachuuf utuu hin ta'in of kennuudhaan eegaa.
hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee ameen hoolota karra sanaaf fakkeenya ta'uudhaan eegaa malee warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan miti gaafa hangafni tiksootaa sun mul'atutti isinis immoo gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aa hin adeemne in argattu jedha fakkeenya ta'aa fi eegaa jedha fakkeenya ta'aa fi inni dhuguun yeroo ammaa kana rakkoo guddaadha tajaajiltoota keenya nu warra tajaajiltootaa biratti fakkeenya ta'aa fi jedha waaqayyootu tikaan isinitti kenne waan ta'eef tikaaf isinitti kenne waan ta'eef fakkeenya ta'aa fi giddiidhaan miti jedha dirqamaan miti jedha giddii jedha hiikni inni durii kun dirqamaan otoo hin taane jaalalaan akka waaqayyo barbaadutti malee akka ofii barbaaddanitti miti jedha ilaala dubbii kana akka waaqayyo barbaadutti malee akka ofii barbaaddanitti miti jedha giddiidhaan otoo hin taane jaalalaanii jedha bu'aa nama yeellaasisu argachuuf otoo hin ta'in of kennuudhaanii jedha abeet abeet akka foon keessan gammachiisutti otoo hin taane akka foon keessan bashannansiisutti otoo hin taane akka amantootaaf fakkeenya ta'uu danda'utti jedha warra tika keessan jala jiran irratti gooftummaa argisiisuudhaan otoo hin taane isaan duratti miira tajaajilaa miira garbummaa miira gad of deebisuu uffachuudhaan jedha kana hundumaa yoo gootan gaafa hangafni tiksootaa sun dhufu gonfoo ulfinaa isa gaddeebi'aan adeemne argattu jedha gooftaan obboloota keenya haa gargaaru ergaa Ibrootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 17 kaasee kan jiru immoo dubbifna karra hoolotaa kanaan immoo waan jedhu qaba gooftaan tikseen giddiin otoo hin taane jaalalaan of gammachiisuuf otoo hin taane fakkeenya ta'uudhaan bu'aa nama yeellaasisu otoo hin taane of kennuudhaan of gammachiisuuf of mul'isuuf otoo hin taane akka waaqayyo barbaadutti hoolota haa eegan eega jedhee booda sagalichi itti fufee Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 17 irratti immoo warri tikfaman kun maal gochuu akka qaban nutti dubbata nan dubbisa geggeessituun keessan jedha Ibroota 13:17 kaasee geggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanii waan